Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu. Barnoota seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture. Jaalabbaa biyyaa roobaa hoogganaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'aa gameessaarraa dhaggeeffachuu hadhasitti fufnee jirra. Dursee egaa jaalabbaa biyyaa hadhasee irra deebi'een baganagaan dhuftanii dhiyaadhaa isiniin jedha. Ulfaadhaa isinillee baganagaan nu afeertanii ulfina baganagaan walitti deebi'e. Akkam jirtanii haalli qilleensaas jijjiiramaa jira. Aafiyaan akkami qabbanti kun waanaa difkakdina qabee jira. Isin akkam jirtu? Qabbanti kunas deema. Amma namni beekaa umriidhaan oo deemu qabbanaaf waa hundaan danda'a. Qara nama wayinnaan jedhe bara dheeraa dura biyyi kun akkamii jedhee abbaa biyyaa gaafadhee jennaani. Akka saree funyaan maarree nu ta'a jedhan abbaan biyyaa jedhee naa hime. Bultumtuu dhaqabinaan jennaani. Iyyumatu biyya furriitii dhiisiin jedheen namuu furrii. Ol butaa deeman asitti jechaa deeman. Ganni dhufe akkasii xiqqaa guddaan akka daa'imaa. Butaa deema bakka nu biratti qaanyi dhaamii funyaan furrii ol butaa deema. Ijoollee fuqaanyi nama guddaa dhiisaa. Furrii funyaan ol butaa deeman. Biyyumatu biyya furriitiin jedheen. Akkasaan jedhee rakkoo falchiisee na yaadadha. Egaa baga jiraattanii. Ulfaadhaa. Kunoo sagantaa kana yeroo adda addaa walitti deebinee rikoord godhaa jirra. Kana keessatti waan ganna dheeraa xiqqaatammoo waggaa 50 oliiti. Waa hundaa'u tokko tokko yaadachuun hin danda'amu. Jiruun keessanis seenaa himuuf yookaan seenaa galmeessuuf waan turreef jidduutti amma torban baatii lamaan kana keessatti waan amma dura dubbattan keessa dhiiroo waan sana nan irraanfadhee yookaan immoo booda keessa ka yaadattan yoo jiraate akkatti dabaltan hiree jalqaba isin haa kennu. Bareeda ulfaadhaa abbaa jaalladhii waan islaama dheeraa kana dalagame hunda yaadachuun baay'ee amma wanneen silaa yeroo dabre waan kakaase keessaa gaafa jeequmsi jaarraadhaa suni ka'u ka jaallanne jaalbaaruu fi badhoonfaan eegamanii namni dirree san ture namni naannoo biraadhaa dirree san ture jaal magarsaa barii jaal bobbaasaa jaal dhugaasaa bakakkooti fi ana turre dhiyoo jaal dhugaasaa bakakkoo nan dagadde gama kaan immoo kartara seennu sanii namni naannoo ejersa goorotii fi dirree xayyaaraa turen waliin achitti naannoo waliin turre jaal beeksisaa seenat turre jaalnadhii dhaamii dogoggoraanin jaalnadhii jedhe jaal beeksisaa seenat jaal araarsoo jaal buisofaa waliin turre asii lolli nutti ta'ee ejersa gooroo dhaynee ejersa gooroorraa gooroo haamatiin gadi buunee jalaanis karaa aanannoo mixeetiin nutti dhuftee karaa cinaaksaniinis ol nutti dhuftee karaa hundaanuu nu marsitee turte garuu san hunda keessaa baanee gamana karaa humni keenya jiru karaa ogorraatitti deebinee ogorraa deebi'u irratti immoo manguddichi keenya amma hin jiranii obbo Shangalee hedduu nu gargaaranii isaantu fuudhee duuba sanirraa fuudhee gamana hundu dabarse wanneen yeroo yerootti ka hedduudha waan kana hundaa hooree arganne yeruma biraat keessa deddeebinee too yaaddeemna malee waa hunda yaadachuun mimoriin illee dulloomat deemaa jira. Dhugaadha naaf gala barakaa argadha. Egaa hadha immoo kunooti
ani ijoollee ta'us torbaatamoota sana walakkaa irraa kaasee waan deemaa ture mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa barataa ture hin yaadadha. Achirraa as guddannee seenaas ilaallee irraa bara sana amma bara torbaatamoota naa isin qabsoot bobbaatani reefuu dargiinuu ብሔር ብሔረሰብ jedhee Oromoonuu akka namaatti xiqqoo laalamuu kan jalqabame manni barnootaa sadarkaan lammaffaan kutaa hunda keessa yoo jiraate Xaqlaa Gizaat isiin jettu magaalaa guddittiitti argama. Akka ammaa kana yuunivarsiitiin magaalaa lama moo sadii caalaa hin jiru. Biyya sadarkaa sanarra ture jechuudha. Uummannis tuffatamee inni kaanaan musliima jedhaan inni kaanaan argoobbaa inni kaan waan biraati himata sadarkaa sanarra ture. Hadda immoo kunoo jiraatanii kunoo Oromoot biyya bulchaa jira Baalegizee nu taraa ta'ee nu rakkise warri durri ganduma Oromoo keessa zimmaa seenyu mana abbaatu jedhaa ture sun hadda baqatee gandoo fi caakkaa keessa Oromoon nu rakkisee jedhee tishaffatuu bira gahee jira. Maaltu isin dhaga'ama kalannaa laaltanu maaltu isin mul'ata sadarkaa guddina wareegamaa qaqqaalii kafalame walcinaa ka wanni galanni rabbiin haa ga'uuti kana ga'uun kunuu Oromoon kana ga'uun dhugumatti as geenya jennee yaadne laaftutti as geenya jennee yaadne as ga'uudhaafis immoo hin gahamne dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'ee jaallan hedduutti dhabne hayyoota Oromoo hedduutti itti dhabamee jayinoota hedduutti itti dhabamee hedduutti itti dhabamee namoonni Oromoo maal jedhu suuphanni gubbaa sun akkuma jiruun itti dhabame jechuu dandeenya qabsoo kanatti. Wareega sanii geenye namoota kanammoo lakkaanii keessaa ba'uun hin danda'amu. Hoogganoonni keessattuu fuula dhiyaatii waan ta'e guddaa irraa himuu hin danda'u. Jaallan silaa achi turan jara wareega guddaatu kafalamee san jarri ibsuu hin danda'anii kara bahaatiin immoo waan ta'ee bal'inaan hagan beeku himuu nan danda'a. Kara kibbaatiin illee amma Boorana keessatti kan ta'e jaallan maqaa isaanii asee himuu hin danda'u. Jaallan hedduutu wareegame achiinis. Kara immoo fi kibbaa bahaatiin zoonii sadan keessatti waan ta'aa ture hagan silaa irraa beeku. Kaasee maqaa jaallaniitii fi guyyaa isaan itti wareegaman illee kaasee himuu nan danda'a. Maqaan jaalladhoo hedduu isaanii kan maqaa qabsoo beeynaa namoota immoo hagaa kan maqaa manatti qabaatanillee kan beeku akkasumatti hin kaasa. Hamma danda'ametti naannoo isaan itti wareegamanii fi guyyaa yeroo bara itti wareegaman guyyaallee yaadachuun nama dhibaa bara itti wareegaman kaasuudhaanan tattaafata. Kun immoo kananii kaasu kuni dhibbatti qulqulluudha jechuun hin danda'amu. Warreen jaallan biraatiin silaa bal'inaan waan kanarratti qorannoo bal'aa godhanii namoota hedduu waliin irratti haasawanii qulqulleessanii dhiyeessuun barbaachisaa ture. Haa yaadatamu kanarratti hundaa'anii waan kana faana bu'ee qorachuudhaaf hin gargaara kan nama jedhuufin waan kana akkasitti dhiyeessuu barbaada. Kanatu jira. Akkasitti itti seenna. Hayyee tolee barakaa argadha dhugaadha wanni kun haalli qabsoo keessa turtanis gaamma dura irraa dubbanneerra akkaan ulfaataadha maaliyyaa ta'anii waa galmeessuuf ofii bakka itti quphannan argachuun yeroo rakkisaa bara dheeraa keessa dabarfattan ammoo nama biraarraa hogguu eeggatu seenaan kun tun galmaa'an jaallan qabsaan warra kam akka ta'an osoo hin beekamin namni baay'een inni kaan qabsoorra wareegame kaan immoo kunoo zabanuma dhiyoo kanuma rabbiitunuu ka waaqaa ta'ee boqotu jirani kanaaf hunda guutuullee jaallan wareegama liistii isaanii guutuutti bakka guyyaa maqaa argachuullee yoo baattan hammas hin dandeessise takka jedhanii jalqabuun gaariidha. Kanaaf mee hamma ofii yaadattan itti nuu seenaati seenaanu kaan dhaloonni barbaade itti guuttatu. Bareeda wal duraa duuba goona amma kan qondaalotaa kan immoo miseensota uummata keessaa fi deeggartoota tarrisa san argachuu hin dandeenye warruma sadarkaa hoogganaa turan hooggana sadarkaa oliitii fi miseensota gumii sabaa
warra turan hangafoota keenya fi hiriyoota keenya warra turaniin kaasuudha tattaafadha. Kuni kan duraa namni silaa ganani dirree dhaqe dirreetti nu bira wareegame tokko Jaalkinfa Mikaa'eliin dheerati. Jaalkinfa Mikaa'eliin seensa gumii sabaatii gaafatamaa hizbi dirijjitii kutaa Arsiitii. Yeroo Bulgaariyaa baatii 6 dhaqee deebi'etti akka deebi'ee naannoo sana jijjiiramee miseensonni dargii 3 godhamanii jijjiiramee isallee hidhanii miseensa keenya jabaa tokko Gunjii Buusataa kan jennullee Ihaapan nu bira ajjeeftee kanuma jarri ajjeesan Jaalkinfee hidhanii eegas isallee bakka biraatti jijjiirame Baaleetti jijjiirame jennaan inni Baaleetti hin jijjiiramne jaallan silaa hoogganaa biyya keessa jiraniin hoogganootaan mari'ate dirreetti ba'uu qabnaa haalli kun kennataadha haalli lola Somaaliyaa sun yeroo san eegala haala kana keessa waraana qabnaa waraanan cimuu qabnaa asteenyetuma uummata Oromoo magaaluma keessaa bilisoomsina kan jedhu kun hin ta'u kan jedhu mariirra gahanii marii saniin akka dirreetti baanu ta'ee dirreetti akka baheenillee nu dura waraana bookee jiru bira ga'ee waraana bookee jiru bira akka ga'een waa milishiyaa facaatee warra kanarraa hiikkannee hidhachuu qabnaa qawwee asiin nu bira yaa'u kana usnee laalluu humni keenya hidhannoo gahaan qabuu kanaa fi kana irraa hiikkannuu jedhee jaallan achi jira warreen silaa hoogganaa turan waliin waan kana bobba'ee reebanii qawwee kana hiikanii deebi'anii yeroo hiikanii deebi'an qawweelee dachaadhaan baatanii dhufanii karaatti immoo waraanni dargiidhaa maakkiin 2 itti dhufu kana biras loluudhaaf isaan nama meeshaa kanaan jala socho'an kanarratti yoo deebi'ee kaampitti dhufee dhukkubsa saniin itti tokko wal'aannee magaalatti illee galamsootti erginee meeshaa garaadhaniin dhiqan mar'imaantuu garaa keessatti guduufamaa duraanillee operaasiyoonii ture sanumaan wareegame jechuudha. Yeroo inni wareegamu anaa fi Jaal Magarsaanis waliin turree Jaal Baaroon immoo karaa jaarraa ol deemee Asaboot deemee jira mul'isuu dheedee achitti boqachiifnee jechuudha. Namni marraa duraatti boqate Jaalkinfa Mikaa'eliin dheessatiin illee bara 1977 keessa bookee saaqata ganda Aliyyi Gulubee kaampii ganda Aliyyi Gulubee jedhamu biratti boqatee achumatti naannuma sanitti gaggeeffame jechuudha awwaalame jechuudha. Isatti aansee wareegni silaa nu mudate yoo jiraate wareega jaallan lamaaniti jaallan lamaan Jaal Baaroo fi Jaal Badoo Dachaasati Jaal Badoo Dachaasaa waraana silaa jiru kan duraan jaarmaya sirnaan qabne waraana jaarmaya sirnaan ijaaramee buttaatti muraasatti seelitti akkuma siin jedhe sanitti ijaaramee saniin booda waraana naannoo Haramayaa jiru immoo ijaaranii Jaal Baaroonii fi jaarran illee akka kara alaa bahan Baaroon Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti akka dalagu jaarran immoo Miidil Iist irratti akka dalagu kan jedhamee deemanii achi haga karaa anjeffatanitti turanii yeroo achi turan sanitti kan namni hedduutu magaalarraa lafti sun magaalatti kaluudhaan naannoo Haramaatii maayaa qal'oodha. Namni hedduutu magaalarraa dhufee jara kana dubbisaa ture keessattuu Jaal Baaroo dubbisaa turanii achuma osoo jiranuu akka wannoo ta'ee wanni silaa hinaaffan uumame hinaaffaa saniin Jaal Baaroon fi Jaal Badoonis galaafatamanii harkuma nama keenyatiin du'an jechuudha. Ijoollee waardiyaa jaarratitu ajjeesee bara 1978tti bakkeen silaa isaan itti wareegaman maayaa guddoodha. Akkasitti jarallee dhabuu dandeenya jechuudha. Kanatti aanee namni silaa wannoo jedhee namni diina harka bu'e yoo jiraate Jaal Muhee Abdooti. Jaal Muhee Abdoo 80moota keessa yeroo jaallan walgayii zoonii kibbaatitti godhatanii naannoo Arbaa Guguutitti walgayii godhatanii heera keenya sirreessanii sagantaa keenyallee wixinee tolchanii kana hunda fixatanii jedhan haalli biyya keessatti jaallan biyya keessatti dalagan wal hubannoo dhabuun biyya keessatti uumamee ture. Waan san dhaqee akka qajeelchuuf karaa Finfinneetitti ergame jechuudha. Jaal Muhee Abdoo Finfinnee dhaqee isheetu ilatuu fa'aa Fayyisaa fa'aa
jaallan achi turan jaal Waldee Yohaannis fa'a jaal Mulugeetaa fa'a jaal Naamaat fa'a warreen kana qunnamanii rakkoo isaatti jiru san furuudhaaf osoo dalagaa jiru diinni itti dhaqqabee isaa fi jaal Tuulatuutillee nagarillee qabee hidhaa ture haga 86tti hidhaa ture maa irratti immoo 1986 irratti jaalmu'ee abdooti fi jaallan biraatillee namoonni hidhaman namoota hedduudha namoota hedduu haga nama 300 wayiin gaa jedhama namoota kana keessaa dargiinillee nama 4 nurraa ajjeese namoonni 4 inni ajjeese kuni tokko jaalmu'ee abdooti inni lammataa immoo Waleetu jennaani Kabbada Damisseeti obboleessa Gadaa Gammadaati yookaan Damissee Tacaanati inni sadaffaadhaa immoo jaal Gazaahin Kaasaawun jedhama inni kunillee naannoo Sidaamoot ture hojii mootummaati irratti dalagaa ture miseensa cimaa ture isallee qabanii isasin ajjeesanii kun immoo Iggazuu Waaqeeti Iggazuu Waaqee waraana fudhateet waraana naannoo Amboo seenee waraana fudhateet Argaa'u Dinqaafaa waliin naannoo san keessa socho'aa ture sanillee basaasni himeet dargiin waraana baasee naannoo sanitti wannoo jedhee Iggazuu Waaqee kanaa fi Argaa'u illee qabee warra kanallee yeroo sanitti fixe jechuudha. Haala akkasiitiin jaalmu'ee abdootillee 1986 keessa dargiin ajjeesee jechuudha. Nama Afransa waliin wanni kanatti aansee inni kanatti aansee ta'e immoo kan jaallan keenya asii kara Somaaliyaa deemanuu Shiniggatti bakka takkatti dhumanii jaallan kun jaalmu'eedha jaal Magarsaa Barii yookaan immoo Bariisoo Waabeeti inni lammataa Gadaa Gammadaa yookaan Damissee Tacaanati inni sadaffaa Abboomaa Mitikuu yookaan immoo Abbaa Xiiqiin Sarmuutii jaal Iggazuu Bantiiti Iggazuu Bantiiti inni isaan kun gaafa asii kara Somaalee gadi deeman waajjirri keenya Somaaleetti banamee Somaaleetti gad deeman 80moota keessa Shinigga lafa jedhamutti hambaa waraana Somaalee Gaaskaa Labaadwarri jedhamu achitti jara kana galaafate jechuudha. Warreen isaan waliin galaafatamanillee qondaalonni fi miseensonni hin jiranii sadarkaa kanatti amma sadarkaa hoogganaa warra jiruun maqaasiidhaa warra silaa qondaalotaa fi miseensota isaa yeroo biraatitti kaasuu dandeenya. Barri isaan itti wareegaman 1980 bakki isaan itti wareegaman Shiniggaa akkasitti jara kanallee dhabne jechuudha. Jaal Magarsaa Barii, jaal Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikuu, jaal Iggazuu Bantii jara afran kana bara 1980 keessa dhabne. Kanatti aansuudhaan jaal Qindeessaa Sirneessaati. Jaal Qindeessaa Sirneessaa ajajaa humna loonii kibbaa ture. Innillee humna fudhatee bobbaarra osoo jiru waraana diinatti walitti dhufee lola guddaa irratti labu keessatti daaroo labuutitti bara 1983 wareegame jechuudha. Jaalli kunis jaalala hedduu cimaa dandeettii waraanummaatiinis ta'ee waa'ee siyaasatiinis ta'ee nama qabsoo kana keessa ture. Nama abbaa isaa gaafa dargii san ajjeesanii sababa akkuma jiraniin maatiin isaanii ba'ee jaarraa waliin ture. Eegasiillee immoo yeroo jaal Baaroon dhufu jaal Baaroo jalatti galee waa'ee siyaasatis akka gaariitti baratee warra nama jajjabii leenjisaa ture jechuudha. Namni kun nama dandeettii waraanummaatiinis immoo nama qabnu keessaa isa duraati jechuu dandeenya. Isa sanis bara 1983 dhabne jechuudha. Lola irratti lola daaroo labuu ta'e irratti. Kun sanitti aansee immoo warreen silaa wareegaman kunillee nuyi walgahii irra jiru 1983 Raaree Aadam Boruutitti walgahiin godhamee achitti warreen wareegaman kana miseensonni bakka buufamanii amma miseensonni bakka buufaman kunii fi hoogganni dirreedhaa walaa ga'u jedhamee 1984tti Daaroo Billiqaatitti walgeenyeen walgahii irra jiru
waraanni keenya immoo gubbaa daaroo gubbaa jira achitti lola godhee ture daadiinni basaasa argateet waraana jalaa miliqeet dhufee mooratti silaan jirrutti sapiraayis attaakii nurratti adeemsisee lola kanarratti immoo jaallan silaa dhabnetu jira jaal Saayid Aliimaa yookaan leenjisaa badhaanee jennaan maqaan dirreedha maqaan manaa immoo Saayid Aliimaatti obboleessa Muheeti. Isallee miseensa gumii sabaati isas achitti dhabnee Muhammad Usmaan jennaan Muhammad Garawee nadhaan beekanii inni kunillee immoo Somaalee irraa dhufee qabsootti deebi'ee makame bara 1982 keessa nutti dhufe yeroo nuyi baaletti baanu jaallan biraa waliin jaallan isa waliin dhufan hedduutu jira jaala Quubsaa faa jaal Gazaalii faa jaallan Duumessoo faa dhufee inni kunillee gaafsan achitti wareegame jechuudha miseensa gumii sabaati kan sadaffaadhaan immoo jaaljuukii bareentotis bara 1984 daaroo billiqaatitti wareegaman jechuudha jarri sadan kun gaafa isaan wareegaman kana miseensonni qondaalattis kan wareegaman hin jiranii jara san immoo bakka miseensota qondaalaa yeroo kaafnutti bal'inaan kaafnee ibsuun hin danda'ama jechuudha. Kun itti fufee jaallan miseensota gumii kan wareegaman kun Sheek Bareentoo Tarree jennaani inni kun immoo gobbatti ajjeefame bakki immoo itti qabame sararitti qabame sarar keessatti qabamanii achi fuudhanii gobba geessanii gobbatti ajjeesanii 1985 achitti ajjeesan jechuudha. Kana maleellee jaalma baaletillee bobba'ee achiin turree qunnamtiitirra osoo dalagaa jiru maallaqaa fi meeshaa Somaaliirraa ergame fuudhee isaa kara keenyatti as dhufuudhaaf qophaa'aa jiru namummaan inni gargaaraa ture kanuma isaa waliin deemu tokko isa dha'ee meeshaa fi maallaqallee irraa fudhatee akkasitti biraawannoo jedhee akkasitti innillee 1986 keessatti daawwee sararitti wareegame jechuudha jaalma baaletillee. Jaallan kun lamaan Bareentoo Tarree 1985 jaalma baalee immoo 1986tti naannuma tokko bakkeen jaal Bareentollee irraa qabame naannuma sani bakkeen immoo jaalma itti kufellee naannuma sani baruma tokko addaan jiran jechuudha. Kanatti aansee jaallan sila wareegaman Leencoo Elemooti Leencoo Elemoo immoo ajaja miseensa gumii sabaati waraana duula gamtaa fudhatee asirraa waraana IFLOtti loluudhaaf daalotatti lolli ta'ee lola daalotatti ta'e san 1987tti wareegame jechuudha jaal Leencoo Elemoo. Isa qofaa mihi jaal Odaa Milkiitillee jaal Wayyeessaa Doonjotillee jarri kuni bakka adda addaatitti wareegamanii jaal Leencoo Elemoo daalotatti wareegamee jaal Odaa Milkiidhaan immoo gaara Kooraa jennaani achitti wareegamee jaal Wayyeessaa Doonjoo laga Eerargamatti wareegame bara 1987 keessa. Jarri kun sadanuu lola IFLO irratti wareegamanii miseensota gumii sabaati. Isaan kana maleellee jaal Jigsaa Ciibsaa jennaani jaalli kunillee laga Kooraa jiha mullu aanutti wareegame innillee lola IFLO waliin godhame irratti jaallan kun afranuu lola IFLO waliin godhame irratti wareegaman jechuudha. Baruma tokko jaal Ciibsaan duuba aane malee kun 1987tti kun 1987 wareegaman. Jaallan kan aansee warri wareegame jaal Turee Hullootii jaal Addeessaa Waaqotii jarri kun lamaan immoo guyyaa tokko wareegamanii bakki isaan itti wareegaman Raaree Kulandaati. Jaallan kun lamaan miseensota gumii sabaati fi ajajoota waraanaati. Jaal Addeessaa Waaqoo lolchiisaa beekamaadha. Namni silaa lolchiisuurratti waraana keenya keessatti beekamu jaal Gammachiis Dhaabatii sirriitti yeroo hundaa kan lola hundarraa hin hafne lola IFLO waliin godhamullee lola mootummaa Dargii waliin godhamullee irraan hafin jara kana lolchiistota beekamoo fi yeroo hundaa warra milkiidhaan galu yookaan fannoodhaan waraana fudhatanii yoo deemanii
jarri kunillee lola karaa isaanii yaadiniin diinni itti dhufee raaree kulan daatitti jaallan lamaanuu guyyaa tokko dhabne jechuudha. Jaal Addeessaa Waaqotii fi jaal Turee Hulloo. Kanatti aansee jaal Gamteessaa Sirneessaa jaal Nadhiifaa waliin gadi bu'ee Hargeessaa Turee Hargeessaa Moorgaantu ture, Jeneraal Moorgaantu ture, Jeneraal Moorgaan miseensota keenya dhiyeessee achitti akka isa tiksanii fi dabreetis dirree xayyaaratu wannoo jedhan waraanni keenya achitti baay'ee wannoo jechaa ture. Saniin dura Somaaleen ofitti nun fuune yeroo sanitti isaa achi jiru madaafni darbame argitee mana keessatti itti bu'ee jaala biraa tokko waliin wareegame jechuudha. Jaal Gamteessaa Sirneessaa innillee miseensa gumii sabaati. Ijoollee baay'ee dhaaba keessatti guddattee leenjitee waa hundaanuu wannoo jedhee baay'ee nama silaa Qindeessaa Sirneessaa guddisee fi leenjisee sadarkaa kanaan ga'e nama silaa dhabuun qabne tokko dhabne jechuudha. Kanatti aansee namni silaa nurraa wareegame jaal Guddataa Gurmuuti. Jaal Guddataa Gurmuu jaallan jaal Galaasaa faa waliin jaal Gadaa Gammadaa jaal Abbaa Xiiqii faa waliin dhufe jaal Nadhii fi jaal Gammachiis Dhaabaa waliin. Inni kun akka dhufeen duraan waraana kutaa 15ffaa keessa ture miseensa gumii sabaati. Booda dhukkubsatee Somaalee dhaqee Somaalee Hargeessaa dhaqee Hargeessarraa Maqdashoo dhaqee achitti osoo wal'aansarra jiruu wareegame jechuudha. Fayya dhabaan isa dhabnee inni Maqdashootti wareegame barri inni itti wareegame 1988 jechuudha. Maqdashoo keessatti wareegame. Kanatti aansee jaal Guddataa Gurmuu bara 1988 Maqdashootti wareegame jechuudha. Inni fayyaa dhabaan wareegame. Jaal Guddataa Gurmuu anee warreen silaa wareegaman amma kora sabaa lammaffaadhaaf osoo dirreetti deemanuu jaallan gaafa kana diimanillee waliin turanii jaallan immoo isaan waliin turan amma jaal Gabbisaa kan jennuun waliin dhiyaarraa dhufe. Warri kun immoo diida waalee keessatti lolli itti ta'ee lola jabaatu ta'ee lola jabaa kanarratti jaal Bareentoo Dooyyotii fi jaal Gabbisaa bara 1989 keessa isaanin dhabne jechuudha. Achirratti lola sanirratti wareegamanii miseensonnii fi qondaaltonni jara waliin wareegamanillee hedduudha. Garuu immoo jaal Nadhii fi jaal Diimaa dabarsanii jiru. Wareega guddaa godhanii lola guddaa godhanii diinni waalee kun raasadhaa mooraa waraanaa guddaatu jira. Deebii immoo deemtee halkan tokkoon keessa qaxxaamuruu hin dandeessu. Achi keessatti lola ta'ame irratti jaallan lamaan kana dhabne jaal Gabbisaa fi jaal Bareentoo Dooyyoo. Kanatti aansee bara 19 kora keenya duuba bara 1990 keessa waraana keenya ijaarree waraanni keenya bobbaatti ol deebi'ee lafa silaa duraan keessa bobba'utti deebi'ee amma AFLollee laaffisee isaa bobbaarra jiru jaal Gaaddisaa Roobaa lola Rigaata keessa lafa Kurroo jedhamutti ta'e irratti jaal Gaaddisaa Roobaa bara 1990 keessa nurraa wareegame jechuudha. Jaal Gaaddisaa Roobaa miseensa gumii sabaati warra silaa dhiyaa jaal goota bobbaas faa waliin jaal Milkeessaa faa waliin dhaqee achi deebi'ee innillee Kurrootti nurraa wareegame Rigaata keessatti Kurrootti. Isatti aanee jaalbaatii burqaatii jaalbaatii burqaa 1991 yeroo mootummaan Somaalee kuftee waraanni keenyallee Somaalee irraa biyyatti ol deebi'u isaanii biyyatti ol deebi'aa jiru. Diinni karaa irratti qabee waraanni dargii karaa irratti qabee achi fuudhee miseensota keenya hedduu waliin Shariif Kaalititti fixe jechuudha. Bara 1991 jaalbaatii burqaa miseensa gumii sabaati. Jaalbaatii burqaa faatti aanee jaal Miidhagsaa Bareentotii kan bara 1991 keessa innillee eega chaartara seennee jennee naannoo Harawaacatti isaa fi jaala tokko miseensa qondaalati sunis aksiidantii makiinaatiin jaal Miidhagsaa Bareentoo bara 1991 naannoo Harawaacatti wareegame jechuudha.
kanatti aansee immoo jaalgoota bobbaas jechuun Ahmad Bunaati. Ahmad Bunaa warra gaafa duraa eega jaallan karaa irratti dhumanii booda wixinee seeratii fi waan kana fuudhanii Somaaliyaa dhaqanii Somaaliyaa irraa dirree dhiyaa dhaqanii dirree dhiyaa keessa turanii jaalgoota bobbaas miseensa buuleessa warra Maccaaf Tuulama keessallee ture. Warra yeroo jeneraal Taaddasan faa hidhamee Goojjamitti hidhamee ture achillee irraa illee ba'ee yeroo Maccaaf Tuulamaa fi waraana Baaleetti ka'e waraana kara Baaleetiin ture illee wal qunnamsiisuudhaan nama dalagaa ture. Yeroo jaarraan faa dhufanillee warra jaarraa fa'aa fi dhaaba warra wal qunnamsiisaa ture. Jaalli kun miseensa gumii sabaa gameessa. Inni kunis dirqama akka dhiyaa dhaqee jaallan dhiyaa bira turetti achitti dhukkubsatee bara 1990 keessa wareegame jechuudha. Inni illee fayyaa dhabaa wareegame dhukkubsatee goota bobbaas bultum jennaani jaal Ahmad Bunaati maqaan isaa kan mana. Kanatti aanee jaal Gammachiis Dhaabaati. Jaal Gammachiis Dhaabaa akkuma reef olitti kaasee warra jaal Gadaa Gammadaa faa jaal Abbaa Xiiqii faa jaal Galaasaa faa jaal Nadhii faa waliin dhufe dirreetti makamee akkuma jaal Nadhiidhaa yuunivarsiitii keessaa ba'anii isaa jaal Nadhiidhaa jaal Gammadaa jaal Gammachiisi jaal Guddataadhaa dhufanii isaa dhaaba keessatti miseensummaa kaasee haga hogganaatitti dirqama raawwataa ture. Lolchiisaa beekamaadha waraana keenya keessatti. Ijoodha namni sila waraana kana lola godhamaa ture hunda keessatti takkaa irraan hafini kan waraana fudhatee lolchiisaa ture isa. Inni kunis yeroo Somaalee bu'ee Somaalee irraa yeroo mootummaan Somaalee cabu kana karaa Baaleetiin achiin biyya seenanii Baale irraa Nageellee Booranaa dhaqanii Nageellee Booranaatiin achi turanii achitti immoo walgayiidhaaf ayyaalom yaamsisee isaa walgayiidhaaf fudhatee dhufe wardaa isaa alatti wannoo jedhanii itti qophaa'anii dhawanii Tigreen ajjeefte jechuudha. Ayyaalomtu ajjeesisee achitti du'e jechuudha jaal Gammachiis Dhaabaa. Maqaa isaa kan dhalootaa san amma yaadadhu. Isatti aansee jaallallamatu wareegamee jaallalama kun immoo jaal beeksisaa seenatii fi jaadhaanannoo mixee jennaanii jaal beeksisaa seenaa waraana dargiitirraa nutti makame. Waraana dargii kan bara 1976 mootummaa Somaaleetiin loluudhaaf fannoo deemu san keessaa warra nutti makame. Namoonni biraattis kan isa waliin nutti makameen turanii. Inni immoo qabsoorra ture Baaleettis waliin turre ajaja waraana ture. Eegasiis immoo eegaas deebinellee ajajummaadhaan ture miseensa gumii sabaatitti filamee jira. Innis bara 1992 aanannoo mixeettis bara 1992 wayyaaneen qabdee Huursotti ajjeefte jechuudha jara lamaanuu. Aanannoo mixeettis miseensa gumii sabaatti jara lamaan Huursotti dhuman jechuudha jara wareegaman. Kanatti aansee jaal Nadhii Gammadaati. Jaal Nadhii Gammadaa jaallan nama olitti jedhe san waliin gaafa duraa manaa ba'ee eegaa ba'ee immoo nutti makame. Godinaa bahaa keessa yookaan zoonii bahaa keessa ture. Zoonii bahaatirraa zoonii kibbaa bahaa dhufee zoonii kibbaa bahaa keessatti gaafatamaa siyaasaa ta'ee dalagaa ture. Osoo akkasitti dalagaa turuu eegas immoo miseensa gumii sabaatitti achirraa illee miseensa waajjira siyaasatitti filamee gaafatamaa siyaasaa ture. Yeroo chaartara seennullee yeroo naannoo Dadaritti gaafatamaa hojii naannoo sanii ta'ee hojjechaa ture. Achirraa immoo deemee Finfinnettuu dhaqee Finfinnetti illee waa'ee hojii siyaasati irratti dalagaa ture. Gaafa amma chaartarri cabeetoo ba'an kana warri kun namoonni hedduun akka ala ba'an Tigreen ayyamteef yoo jedhan isaa fi jaal Guutamaanis waraqaa ala ba'uu baazaboorallee eega argatanii waraana keenya dhiifnee ummata keenya dhiifnee ummata kanaa fi waraana kaafnee wannoo jennu dhiifnee hin deemnu jedhanii jaal Guutamaan kara Baalee dhaqee innillee immoo kara bahaatitti godinaa bahaatitti dhufee Arbaa Guuguu dhufee waraana keenya kan Arbaa Guuguu bira ga'ee achirraa kara keenyatti gaddabruu barbaadee ture. Haalli sochii Tigreedhaa baay'ee ulfaataa ture. Kan namni achi ture suni
ibsaa magarsaa turee gadi si dabarsuu hin danda'u jennaan achitti lolli sitti ta'e. Booda as taa'urra kara Hawaashitti ol deebi'een mee warra Affaar kana waliinis hariiroo qabnaa yeroo sanitti Leenconis hin baane isallee qunnamuu nan danda'a jedhee ol deebi'ee namni waliin deebi'ee miseensa waraana haga nama murtaa'ee tokko fudhatee Haayiluu Daargetii fi Alamaayyoonillee waliin turanii dabballoota magaalaadhaa fuudhee bahee jara kanallee ergee akka Leencoo qunnaman godhee isaa naannoo uummata keessa jiru wayyaaneen dhageessee naannoo Hawaashitti achitti qabdee fuutanii deemtee eega fuutanii deemtee namni kun Tigraayitti hiitee jirti jedhanii kun lakki in ajjeefte jedhanii bakka kana buufteen hin beekamu garuu helikoophteraan dhufanii fuudhanii deemanii yeroo san Hasan Aliifaatu ture akkasitti fuudhamee deemamee haga ammaa hin du'ee hin jiraan isaan beekamu bara 1992 keessa fuudhame jechuudha. Qarree Hawaashii Mustafaa jedhanii lafa sanii naannoo sanii fuudhame miseensota keessa ture inni akka miseensota seelii tokko naannoo ofiitti qabate akkasitti isallee dhabne. Nadhiitti aanee Jaalguutamaa Hawaas bara 1994 Barraaqitti dalloo bunaa Barraaq lafa jedhamutti isaa waraanni kun zoonii 4tti qoodamee zoonii bahaa, zoonii kibbaa bahaa, zoonii jidduu, zoonii dhiyaa jedhamee akkasitti qoodamee ture. Gaafatama kana fudhatee waraana silaa jiru hundaa waraana naannoo Waabee jiruu fi naannoo gamas kara Booranaa jirullee achitti wannoo jedhee walgahii guddaa godhatanii guyyaa 6 walgahiirra oolanii saniin booda diinni kara hundaanuu dhaga'ee marseenii martii saniin achitti lolli guyyaa 6 ta'ee lola guyyaa 6 booda lolarraa eega bahanii achitti diinni humni diinaa itti dhufee waardiyoota isaa waliin Jaalguutamaan illee achitti wareegame jechuudha. Bara 1994 bakka Barraaq dalloo bunaa Barraaq bakka jedhamutti wareegame jechuudha Jaalguutamaa Hawaas. Miseensa koree hojii raawwachiiftuti Jaalguutamaa Hawaasi. Akkasitti jaalladhiinis miseensa gumii koree hojii raawwachiiftuu olaanaadha hundi isaa waajjira kanatti aansee Jaalburuusoo Boruuti kan nurraa wareegame. Jaalburuusoo Boruutis eegaa Jaalgalataa kara alaa erginee nama 3 naafnee turre miseensonni waajjira siyaasaa Jaaldhugaasadhaa Jaalburuusoo fi Waafee nu sadanuu gooroo adda addaatirra jiraannee telegiraama wal qunnamaa akkasitti sochiin diinaa baay'ee ulfaataa ture. Waraana dhiiftee toggana barbaadaa turte. Akkasitti osoo jirru nama tokko mooradhaa erganii mucaa mooradhaa ergamee deemu diinni karaatti argatee isaa tumee of dura oofee dhufeetoo Jaalburuusoon bakka inni jirutti mooraa inni jirutti dhufanii marsanii dhukaasatti bananii ijoollee waliin jirtus lola guddaatu deeme. Lola guddaa deeme sanarratti bara 1985 keessa Bookee Kiphoo bakka jedhamutti Jaalburuusoo Boruutillee achitti wareegame jechuudha. Namoota hedduudha qondaalotaa fi miseensota hedduu wareegame. 95 hayyee. 95. Kanatti ansee namni wareegame yoo jiraate Jaalemoo Waareeti. Jaalemoo Waaree Baalee bahee Baaleerraa kara Hararitti osoo deemaa jiru bara 1996 addeellee hoofii lafa jedhamutti addeelleen kun lafa silaa harree kololoo fi kurkurruun addaan ba'u hoofii jedhanii addeellee hoofii lafa jedhamutti achitti diinni dhufee achitti wareegame jechuudha Jaalemoo Waaree. Jaalemoo Waareetitti aansee namni wareegame yoo jiraate Jaaldaqqabaa Daddafaati. Daddafaa Dhaqqabaati. Jaaldaddafaa Dhaqqabaadha. Bara 1999 eega Somaaleetti baanee Beydhabootti wareegame. Buurhakamaa lafa jedhamutti wareegame jechuudha.
raahweenatitu achitti karaa irratti eeggatee isaanii karaa Maqdashoo deemutti jira. Karaa irratti galaafatte jechuudha. Waraanni sun immoo yeroo san Tigreedhaan gargaaramee loloo jechaa ture. Waraana raahweenatiin mootummaa Hussein Aydiiniinis lolaa ture. Waraana saniin galaafatame jechuudha. Daddafaa dhaqqaba bara 1999. Isatti aanee Caalaa Leencoo lola Beexabootti ta'e waraanni keenya qophaa'ee waraanni Qoryoole keessatti irra deebi'ee leenjifamaa turee fi waraanni irraa dhufee akka gaariitti hidhatee qophaa'ee dirreetti deebi'uudhaaf osoo deemaa jiru waraanni kun dura bobba'ee egaa Hudur ga'ee of duuba deebisanii abbaa Liibanfaatu bira ture Kumsaan of duuba deebisanii of duuba deebi'ee Beexabootti achitti diinni lola achitti ta'e san irratti Caalaa Leencoo wareegame. Caalaa Leencootis miseensa gumii sabaati, miseensa turaadhaa, ajajaa ture illee bara dheeraadhaan lola irratti dhabne jechuudha bara 1999. Dhaqqabaanis ajajaa ture. Jara lamaanuu bara 1999 dhabnee kaan Buur-Hakamaa bakka jedhamutti dhabnee kaan immoo Beexaboo magaaluma biratti dhabne jechuudha. Jarri lamaanuu achitti wareegaman Caalanii fi Daddafaa Dhaqqabaatis. Kanatti aansee 2000 keessa bara 2000 keessa warra silaa nuyi hoogganoonni hoogganoonni ol'aanoon asirraa bahuu qabanii jedhanii uummanni Somaaleettis eegaan lolli Beexabootti ta'ee meeshaan isaaniitti saga tokko fuudhamee namni isaaniitis dhume akka nu irraa baanu gaafatanii turanii yeroo san nu irraa baaneet kara Eertiraa namni immoo achitti dhiibnee deemne sadii turanii Mul'isa Aadatii fi Quubsaa Sabaatii Dabreetis immoo Abbaa Liiban ture. Abbaa Liiban Kumsaa ture, Kumsaa Gadaa ture. Jara kana dhiibnee waraana silaa Somaalee keessatti hafe qawwee irraa dhiikanii of dhoksee riphisee akka jiraatu godhamee biraa deemame. Kana diinni basaasa itti ergee achitti waraana qopheessee Mul'isa Aadaa irraa galaafate jechuudha. Bara 2000 keessa Maqdashoo keessatti Mul'isa Aadaa bara 2000 keessa galaafatan. Isatti aansee Addeessaa Gadaati. Addeessaa Gadaa dirqama fudhatee akka miseensa uleetitti Finfinnee dhaqee karaa Finfinnee seenee miseensa ulee ta'ee dalagaa osoo jiruu diinni itti dhaqqabee qabee akka qabeen dhabamsiise jechuudha. Inni illee Finfinnee keessatti dhabamee barri inni itti dhabame barri inni itti wareegame bara 2000 keessa. Addeessaa Gadaatitti aanee bara 2001 keessa asii eega Eertiraa dhufne. Eertiraatti waraana leenjifamee qophaa'ee waraanni akka dirree seenu godhamee dirree bahaa seenanii Waaree waraana fudhatee lam waliin seenanii jiranii Abiyyuu Sammuufaa waliinis seenanii warri kun eega dirree seenanii dirree keessatti lolli itti ta'ee lolli Raaree Kulandaatitti lolli itti ta'ee Aanessoo Waaree hin wareegamee Abiyyuu Sammuu mooyin hidhamee namoota hedduutu lola kanarratti wareegamee Aanessoo Waareetillee bara 2001 dhabne jechuudha. Dirree bahaa keessatti. Dirree bahaa Raareen Kulandaa kun Gobeellee keessa Raaree Kulandaa jedhanii silaa lama Addeessaa Waaqotii fi Hulloo faa itti dhabnetu lafa sanii Addeessanillee achitti wareegame jechuudha. Kanatti aanee namni wareegame Irreessaa Caalaati. Irreessaa Caalaa Tamasgeen Koloneel Tamasgeen jedhanii waraana Dargii keessaa nutti makamee nama silaa Dargii keessatti illee hedduu lolaa ture. Inni kun immoo waraana keenya karaa Gambeellatiin biyya akka seenu godhamee biyya seene keessatti asii ergamee waraana san waliin akka achi dalagu akka inni ergameen warri SPLA marsitee xayyaara jarri ittiin deemu marsitee achitti lolatti gootee lola sanirra bara 2002 wareegame jechuudha. Irreessaa Caalaa.
jaal irreessaa caalatitti aanee namni wareegame qilxuudha. Qilxuu aadaati. Qilxuu aadaa immoo isaa galee biyya keessa jiru roobe jiru isaa achi jiru qunnamtii silaa inni warreen dhaabaa waliin godhuu fi kanallee wannoo jedhanii ijoollummaan itti fuutee manaa fuuteetu ajjeeftee innillee miseensotuma namootuma keenya namoota Oromootiin wareegame naannuma roobee lafuma silaa dhaloota isaa firoonni isaa jiranitti wareegame jaal qilxuu aadaa nama silaa yeroo dheeraadha bara 1893 nutti makame yeroo sanirraa kaasee miseensa qunnamtii ta'ee karaa Somaalee fi dirree gidduu nama dalagaa ture nama dabarsaa nama dhaamsa dabarsaa ture nama horii alaa ergamu fuudhee dirreen gahaa ture nama qooda guddaa kenne ture ka akki isa itti dhabne sun baay'ee nama dhiisutti miseensonni hubannoota gahan qabne akka waan inni diina waliin jiruutitti isa galaafatte inni sunis akkasitti galaafatame. Maayii kanarratti immoo bara 2002 se'a amma 2002 amma dhiyuma kana namni nuyi dhabne yoo jiraate jaal qilxuu aadaa bara 2017tti wareegame jaal qilxuu aadaa 2017 roobeetti wareegame roobee baaleetti wareegame isa duuba kan irraa maayii namni wareegame yoo jiraate jaal galaasaa dilbooti jaal galaasaa dilbootu dura warri wareegameen jira jaal Dr. Taaddasan jiranii suni kara dhiyaatiin waa'ee jaallan kara dhiyaa hoo sila tarrifamu sanirratti haa tarrifamu jedheetiin bira tarakan kara dhiyaasanii jaal galaasaa dirboo dhukkubsatanii biyyuma keessatti Finfinneetti wareegamanii waliigalatti miseensonni kara bahaatiin qabsoodhaa bahanii aarsaa ta'an qabsoo Oromooti aarsaa ta'an qondaalota fi miseensota irraa gadi aanu miseensota deebi'i deeggartoota ummata keessa jiraniif miseensota ummata keessa jiran osoo hin dabalatin miseensonni hoggaa waajjira siyaasaatii fi gumii sabaa nama 43 ta'u jechuudha namoonni ammaa maqaa siidhanii wareega akkanaaf baafnee jechuudha. Qabsoon kun laaftutti wareega qaalitu bahe kuni hogganni qoftiin hagana hoo ta'u qondaalonni wareegaman miseensonni wareegaman seenanoo isaa yaadate malee hunda yaadannee keessaa bahuu hin dandeenyu galmeen seenaadhaan immoo kan duraan qophaa'ee beeffamee kaayame kaan diinatu fudhatee kaan immoo godatti rirmi nyaatee haala akkasiitiin malee geessuun oolle hunda isaa suuraa isaanii waliin maqaa isaanii waliin dhalootaa waliin guddoo kanatti makaman waliin gaa'ee ture garii isaanii diinatu istoora keenyatti dhaqqabee ijoollee istooraa qabee akkasitti istooraa baafatee gariin immoo istoora keessatti goda keessatti rirmatu jira rirmitti baheetu akkasitti balleessa tani keessaa yaadannee ka jaallan keenya wal gargaaree yaadadhee wannoo jedhe kana ana qofaami jaallanii walqoota kana akkanatti wannoo jenne warreen hafe immoo miseensota qondaalotaa fi miseensota afan kan ummata keessattis kan waraana keessattis durana akkuma wal duraa duuban galmeessinee akka dagadamne gochuudhaaf sirnaan akka duranaa namni sila duuba dhufee seenaa kana bal'inaan barreessuu danda'a namni seenaa nama tokkootu hoo kaasee hayyu duree keenya jaal Magarsaa Bari'oo kaasanii wannoo jedhan namni amma faca'insa waraana keenya kan gaafa jaarraan nu biraa deemanii fi jaallan jaalbaaroon faan wannoo jedhan namni faca'insa san orgee waraana kana deebisee ijaaree akka humni kun qabsoon kun itti fufu nama kana qoonni inni kennaa ture immoo guddaadha san duras immoo gaafa bulchaa ture baaletti asii ka'ee sauraa qunnamee sawweena dhaqee siraaja jiisaa faa qunnamee jara waliin haasawee ala maqaa feetaniinuu hidhadhaa koota immoo oromummaadhaan dalaynaa jedhee walii galteerra ga'ee wannoo jedhe kana bira dabreetti Haji Abdullahi waliinis haasawa namni qabuu fi qawwee Haji Hussein Suraafaa fidanillee fuudhee achiin Haji Abdullahi faa biraanis namni ga'ee deebi'i Elemoo faanis Haji Hussein Suraafaanis yeroo dhufan meeshaa fidanii dhufan mana isaa fidanii kaanii
jaal'ilee mofaan illee meeshaa san achirraa fuudhaniitti kara bahaatitti bobba'anii Yusuf Bakar illee achirraa jaratu asii fuudhee jaalbaaroo fi jaalmagarsaa faatu Huseen Suraatitti asii kinnoo edanitti ergee achi isaan waliin dalagu godhee seenaa warra kanaa mata mataadhaan barreessan kitaaba bahuu danda'a. Garuu yaadannoodhaaf akkuma dagatamne bakki isaan itti wareegamanii fi guyyaan isaan itti wareegaman haga amma tokko mata asiisi ibse kana bal'inaan immoo duranaa fi akka dandeenyetti barruudhaanis ta'ee bifa kanaanis ta'ee seenaa jaallan kan dhokate gochuudhaaf yaalla jechuudha. Hayyee barakaata jaalle abbaa biyyaa amma nama yaadatanii waa hambisuuf tattaaffii gochuu waan laafaa miti. Akkuma sila jedhe barris achi fagaataa namni baay'eenis akkuma isin jettan jaalgalaasaan Dooktar Taaddasaan kabiraallee jechuudha. Namuu boqotaa jira kana keessatti irraanfatamaa deemuun hin mala kanaaf hamma dandeessan nu yaadachiisuu keessanii barakaa argadha. Kaafis egaa hin ifannu gara fuulduraa hammuma yaadattanii jaallan waliin waa walii qabuu dandeessan isinirraa dhaga'uuf jiraanna. Ammoo kanuma waliin wareegama qaqqaalii jaallan akkasiin sila himtanitti gariin isaanii akkaan dhaaba kana silaa jiraachisuuf sadarkaa guddaadhaan gahuuf dandeettii itti qaban fa'aa qabsoo kana keessatti wareegamanii. Hadharra teessanii hogguu laaltan jechuu kun anumata isin gaafachuu barbaada. Ganna dheeraa sana keessatti bara isin qabsoo bobbaatanii qabsoo keessa jiraattanii achirraa waa hunda bu'aa bahii si hamtuu toltuu keessa dabarfattanii haga garii hadharra teessanii hogguu laaltan wanni isin sheenoftan jira silaa waan kana gochuu nurra malee hin goone faaka jettanii yeroo garii hogguma ofiin teessan qalbii keessa isinii dhufu. Wanni silaa namni waa dalagu beektaa of duuba deebi'ee sheenaan dhabu. Wanni waan kanatu gaa jennee yaadne malee amma jaallan keenya bakka takka bobba'uun jaallan karaa Somaaliitti osoo deemanuu bakka tokkotti silaa hundi isaanuu bakka tokko bobba'uun qabanii wal qoqqoodanii deemuu qabanii garuu nu biraa nu arbaabuu guturree yeroo sana jaal magarsaa bariitii jaal abbaa xiiqii qofatu deeme hundi isaanii deeman jenneen eeyne booda immoo jaal gazuun jaal gadaa gammadaatillee baha turanii zoonii baha keessa turanii achitti dabalamanii miseensota biraatis dabalatanii karaa bu'anii isaan suni bakka takkatti deemanii wareegamuu waan guddoo namatti dhagahamu sila akkas ta'uun qabu argitanii hoggana sadarkaa kanaa bakka tokkotti erguun qabnu yoo deemanillee wal duraa duuba karaa adda addaatiin silaa deemutu malee suni hedduu namatti dhagahama. Sheena dhakaa sheena fi eegen duuban dhufaa jedhanii waan jiru tokko sani kun immoo kan jaalbaaroodhaa jaalbaaroo dammaqsaan oogaa jaal badhoo dachaasaa shakkaat ture namni kun si galaafataa baarooyii ati nama kana hin amaninii bira ture nu dura ture jechuudha jaarraa bira ture jaarran immoo nama barateef ilaalcha inni qabu qajeellotti hubata ture. Wanni inni ka'ee too haga haramaatitti jaalbadhoo waliin deemeef nagahummaa isaatii yaaddaweet isa jala deemee ture haga inni achi bahee karaa alaa deemutti jedhee isa gaggeessuudhaa deeme shakkuun fi yaadda'uun hin oolle garuu akka yaadamnetti galaafataman jechuudha. Jaallan kun akka yaannetti akkasitti galaafataman wanni sanirraa hafe hundinuu falmaa irratti wareegamee falmaan silaa falmaan walii keenya jidduu IFLO fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti ta'e suni namoota silaa dhabuun qabne hedduun nu dhabsiise miseensota gumii sabaa haga nama 5 ol nu dhabsiise wareega qondaalotaa fi miseensota biraatis yeroo gumii keenyallee guddaa nyaatee kun immoo silaa waan silaa nuyi oolchuu hin dandeenye jechuudha waan silaa oolchuu hin dandeenye waan silaa itti sheelofni sirrii waan san immoo akka jaarran faa yaadanii waraana Oromoo addaan qooduudhaaf maqaa amantiitiin inni dhufe saniin dhugumatti ummanni keenya ummanni Oromoo Harar yaada isaa kanarraan fudhanne dura dhaabbatee waraanni akkuma siin jedhe waraanni guddaan 190 olii waraana ijoollee bahaati yeroo sanitti namni bakka biraatii dhufee makamallee guddaan jiru
kana hunda wareega qaalii baasanii dura dhaabbatanii tokkummaan Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo tokko ta'ee akka jiraatu gochuu irratti qoonni uummanni kun kenne baay'ee guddaadha. Kanaaf waan nama seenessuumi kun wareega silaa ba'uus qabu tokkummaan qabsoo keenyaa tikfamee godhame waan kana wanni natti dhaga'amu yoo jiraate osoo jaallan kun jiraatanii waan nu argine kana argani osoo as gahanii waan sila itti faajan kana guyyuma tokkollee arganii eegasii du'anii kan jedhu namatti dhaga'ama. Garuu wanni godhanii jiru qabsoon isaan irratti wareegaman sun dhiigni isaanii kan gadi nam'e suni har'a inoo Oromoo kumaatamaan dammaqsee gaafsan Oromummaanuu qajeellotti Oromoo jedhee too namni afaan baasee Oromoo ani Oromoodha jedhee himachuu itti saalfatu. Gariin argitee Oromummaa kana Abashaan nu jibbisiisee argitee Oromummaan akka wallaalummaa, Oromummaan akka gadaantummaa, Oromummaan akka awaamummaatitti fudhatee warri amantiitillee Oromoo jechuun warra qollofa muratii warra du'aa nyaatu akkasitti hubataa jechaa ture. Kara kaanitti immoo diinillee taphtaabbaa gaallaa jedha. Namni afaan ofiitiin dubbachuu fi sabummaa ofiituu himachuu sadarkaa itti waakkatuu fi lagatu tokko ga'ee ture. San hunda keessaa ba'ee wareegni isaanii suni har'a inoo ifa kanatti nu baasee Oromoon bakka hundaa'u Oromummaa isaatiin boonuun biyya ofiitii falmachuun biyya ofiititti abbaa ta'uu fi daangaa ofii kabachiisuudhaaf qabeenya ofiititti abbaa ta'uudhaaf alaa keessa sochiin godhame kuni wareega jaallan kanaatiin dhufe laaftutti hin dhufne argitee dhiigni jaraa lafeen jaraa waan kana magarsee ifa kanatti nu baase maal godharee hundi keenya namni duula dhaqee hundi hin galu nullee immoo hin hafna jennee yaanne dhuguma rabbi yoo dubbanne hafneet ilmoo godhannaa biyya alaatitti baana jennee yaanne tarree isaanii gallaa kenneet eegaa turree saniifis immoo of kennineetuma dalagaa turree hiree ta'een guyyaa rabbi jedhe malee namni hin du'u as hafneetoo as ga'uu dandeenyee kanatu jira wanni na seenessu jaallan kara Somaaleetti deeman sun bakka takka yaa'uun isaanii suni silaa waan ta'uu hin qabne yoo san ta'e malee wanni kun hundinuu falmaa irratti waan falmaa irratti godhame immoo silaa wareegamaaf baane wanni nuyi wareegamneef sun bakka gahaa jira xumurame jechuu baannus goodame jechuu baannus har'a Oromummaan kalee nuyi qabsaawaa turreef sun dirreetti ba'ee mul'ate. Qajeelas ta'uu baatu har'a Oromootu bulchaa taranyaan Oromoodhaa jedhamee himamaa jira. Kuni hundinuu waanuma silaa nama obsisiisu tokko jechuudha. Wareega kana hundaayyuu wareega baafne kana kan nu obsisiifu ifaajeen keenya dadhabbiin keenya wareegni jaallan keenya lafan bannee jechuu nu dandeessisa jechuudha. Har'a dhaloonni itti aanu waan silaa kalee dalagame san qabatee har'a inoo falmaa jira. Boru ganamas immoo kanarra deemaa jira. Ammaan booda Oromoon of duuba deebi'ee gabrummaa kaleessaa sanitti dukkana kaleessaa sanitti deebi'a kan jedhu hin qabne. Hayyee jaalabbaa biyyaa roobaa hedduu galatoomaa. Akkuma amma dura jedhaa tureessanii baga jiraattanii nu gammachiisanii qabsoo isiniif jaallan keessanii wareegama qaqqaalee itti kafalan kun hadha sadarkaa guddaa irra gahee warrummaanuu firii qabsoo keessaniin aangoottuu bahani sabboonummaa Oromootu Oromoo xiqqeessifaa sadarkaa jedhan bira ga'ani. Kunuu kanuma eenyuudhuma qabsaa'ota irra dhaabbatanii sanuma gallaaluu bira dhaqqabuunu guddina. Amma gaa silaa akkasin xiqqoo nu yaadachiisuuf yaaddan wanni isin manaa baatan sun dhibbaa dhibbatti bakka ka ga'e natti hin fakkaatu. Kaafe sana bakkaan gahachuu fi dhaloonni akkasinirraa dhaalu kun hamma isin mul'atetti maal gochuu qabaa, maal jabeeffachuu qabaa. Silaa obarriin jijjiiramaa, tooftaan qabsoo baraa waliin jijjiiramaa, akkaataa qabsoon gaggeessanis addunyumaa waliin of jijjiiraa deema. Maal itti dhaammattan dhalootatti dhufu waan hadharra gahan kana osoon dhabiin irra ida'achuuf qabsoo kalee eegalamen qabsoo jaallan qaqqaalee kan isin maqaa nu tarreessitan kun bakka hedduutti lafee dhiiga isaaniitti facaasan kun bakka silaa hawwame san akka gahu maal akka godhanti dhaammachuu barbaaddan isin. Wanni guddaan Oromootiin dhaamu rakkoon jiru har'a Oromoon hin dammaqne jechuu hin dandeenyu. Oromummaa ofii namuu beeke dammaqee roorroon akka irra turellee qajeellotti hubatee jira.
wanni rakkoon jiru tokkummaadha. Amma tokkummaatu nu hir'ata argitee uummanni Oromoo tokkummaan qabu ammallee kutaadhaan wal qooduun, naannoodhaan wal qooduun, amantiidhaan wal qooduun ammallee nu keessaan qulqulloofne. Kara biraatiin immoo Oromoo jiruu mataa ofii dursutu irra heddummaata. Amma dantaa Oromoodhaa bakkaan ga'urra hiree argame kanatti ofii duroomuu, ofii sooromuu, Oromoo kaan ajjeesee ofii beekamuu waan akkasiitu deemaa jira. Kana keessaa bahee Oromoon wanni kun nun baasu argitanii hoo Oromummaa kana jabeessine, hoo Oromummaadhaan tokko taane osoo bakka feene haa jiraannu Oromummaa keenya jabeessine Oromummaadhaan wal ijaarree tokkummaa keenya jabeeffannee yoo deemne waan silaa kalee jaallan keenya itti wareegaman san galiin ga'uu hin dandeenya. Bakkaan ga'uu hin dandeenya. Hoo san ta'uu baate inoo akkuma amma namuu argu kana Amaarri ol aantummaa abboota keenya deebifna jedhee bakka jiru akeeka tokko kan hin qabne lafa keenya fudhachuudhaaf qabeenya keenyatti abbaa ta'uudhaaf uummata keenya ona isaa qubsuma isaatirraa dhabamsiisuudhaaf kinoo Wallagga keenya, Addis Ababaan keenya, Shawaan keenya jedhee bakka silaa lafa uummata keenya kan nagaan jiraatu maqaa faannootiin of ijaaree uummata keenya fixaa ajjeesaa jira. Uummata keenya Walloo irratti wanni raawwatamaa jiru uummata keenya Wallaggaa irratti naannoo Horoo Guduruu kana naannoo Karrayyuutitti Shawaa keessatti mataan isaa naannoo Darraatitti wanni raawwatamaa jiru bakka kalee sanitti diinni of deebisuudhaaf lafa haadhataa jira. Kanaafuu immoo Oromoon tokko ta'ee wal ijaaree wal dhaga'ee wal jala luucca'ee humna tokko ta'ee hoo deemu ofittummaa kanarraa ba'uu qaba argitee hiree argateen bakka Tigree bu'ee yookaan bakka Amaaraa bu'ee ta'u uummata ofii saamuu dhiisee uummata ofii karan taanetti dogoggorsuu dhiisee Oromummaa irratti uummata ofii ijaaree uummata Oromootiif amanamaa ta'ee namni gaafatamarra jiru akkasitti wal dhaga'ee hoo deeme wanni silaa kalee yaadamee hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo suuphanni Oromoodhaa itti dhabame sani galiin ga'uun kan danda'amuu fi uummanni Oromoo biyya ofiitirratti kabajaadhaan qanani'ee boqatee kan jiraachuu danda'u gaafa tokkummaan argamee wal jala luucca'uun argamee afaan tokko taanee waliin dhaabbannee akka nama tokkootitti haasa'uu, akka nama tokkootitti falmachuu, akka nama tokkootti dubbachuu dandeenye Oromoon kanarratti yaaduu qaba. Kan ala jirus kan keessa jirus wal qoqqooduu, ofii walirratti duuluu, wal hamachuu, wal balaaleffachuu, gufuu walitti ta'uu kana dhiisee Oromummaa irratti wal ijaaree wal jala luucca'ee waan isarraa hafe kana guuttachuu qabaa kan jedhuun qaba. Hayyee barakaata egaa namni martinuu dhagahaa jira. Dubbiin Oromoo kana tokkummaa ijaaruu ka jedhu ganna dheeraaf maanguddoon himaa turte warri jaarmaya siyaasaas dubbataa ture. Ammallee furmaata argachuu dhabuunsaa tokkummaan wagguu jedha namni martinuu waliif baqee tokko ta'a osoo hin taane kaayyoo takkitti jalatti galii tokkoof wal dhagahaa osoo wal hin gufachiisin waliin sossoo'uu jechuu akkasittiin hubadhaa. Dhibeen guddaan kan ture yaadinni bifa hedduun uummata kana keessa qabsoosaa laaffisuuf tattaaffii godhaa ture. Haa ta'u immoo warruma jaarmaya hoogganaa turetu dhibee kana babal'isaa ofiis keessatti of laallataa gadhiisuu diduun wayirratti rarra'anii ganna dheeraa jijjiraachuun kana babal'isuu danda'eera. Ammoo dhaloonni dhaloota irraa wayyaa ka jedhu abdiin qaba. Dhaamsi keessanis numa dhaqqabaane guyyaa namni waan guddoo badhoo sana waan biyyaa dursu waan xixiqqoo waan gandaa irraa ol guddatee jechuudha. Fagoo natti hin fakkaatu. Egaa nagaa jedhee osoo isinitti hin dhaammatin dura waan tokkitti yeroo hunda na yaachisu isin gaafachuu barbaada tarii yoo quba qabaattanii. Qabsoon adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamtu akka immoo qabma Oromoo miidhama keessa kan turan akkuma Oromoo biyya ofii irratti uffatamanii achi dhiibamanii jijjiraatan kanaa waliin hariiroo jabaa uummachuuf rakkoon maaltu ture? Maaliif ijaarrachuu hin dandeenye? Akka kaayootitti addi bilisummaa Oromoo warra isaatitti gabroome, warra isaa akka isaatitti roorrifame waliin hariiroo uummachuu kan jedhu qabaachaa ture. Sagantaa keenya seera keenya irratti sin ture. Haga silaa qabsoorra turellee warra silaa nutti kalaa walitti dhufuu dandeenyu warra akka Sidaamaa, warra akka Ugaadeen, warra akka naannoo Benishaangul,
warreen silaa jiraniin waliin hariiroo uummachuuf hedduu tattaafatame. Kana dhiisiti warreenuma kaaba jiranuu warra akka Eertiraatii fi Tigree waliin illee yeroo qabsoorra jiru adda tokkummaa waliin uummachuudhaaf hedduu waliin dalagaatuma turame jechuudha. Garuu maayirratti jarri adda tokkummaa eega ijaarreen booda dantaa naannoo ofii bilisoomsuu bira dabranii lafa silaa Oromiyaa bakka dargiidhaa bakka bu'anii gabroonfuu yookaan bulchuu waan qabaniif sanirratti walii galuun dadhabame malee haga dirree keenya dhiyaa seenanii waraana keenya waliin lolanii fi waraana keenya waliin wareegaman gahanii turan jechuudha. Maayirratti immoo haalli adeemsa isaanii tolaa ta'uu dhabuun mul'annaani akka isaan dirreedhaa bahan godhame. Warreen immoo warreen kaan amma warreen kibbaa kana dhaqqabuu hin dandeenye argitee lafa silaa bobbaa keenyaa lafa silaa waraanni keenya keessa socho'u keessan turre. Haga immoo chaartariidhaan seenamee waan kana eegalamee jedhame chaartariidhaan osoo hin deemin Iciyaat yeroo jedhamu Iciyaatoo jedhamu hoogganoonni keenya hangafoonni keenya warreen kibbaa kana waliin hariiroo uummachuudhaaf hedduu dalagaa turan. Yeroo sanii Iciyaat jechuun jaarmayoota Oromoo qofa osoo hin ta'in jaarmayoota uummatoota kibbaa kana hedduu of keessatti hammatee ture jechuudha. Akkasitti deemaa ture. Eegammoo amma yeroo chaartaraa yeroo annoo jedhamu kana jara kana dubbisuudhaaf jara kana waliinis hariiroo bareedaa uummachuudhaaf warra akka Walaayittaa warra akka Hadiyyaa warra akka Sidaamaa waliin hariiroo bareedaa qabaachaa turre haga maayititti hoogganni isaa waraana keenya waliin tures Waldaa Maanu'eelis ta'e egaa siyaasi galfatolleen waliin ture. Ammas taanaan achi asis Sidaama waliin haaluma bareedaa qabnaa warra Ugaadee waliinis hariiroo bareedaa qabnaa. Deebii warra Benishaangul kana waliin illee karaa dhiyaatiin hariiroo bareedaa ture. Warra kaanis immoo yeroo chaartaraa hariiroo kana uummachuu dalagamaa ture. Garuu yeroo dheeraa achiin turre waraanni keenya dhaabni keenya dhiimamee bahuutu akka silaa barbaadamutti hariiroo waliin ijaarrachuudhaaf hiree nuun kennin. Amma immoo eega biyyatti deebi'amee akkuma argamu kana waraanni dhaabni adda bilisummaa Oromootu bakka bakkatti qoodamuun eega biyyatti immoo nagaan koottaa deebi'aa dalagaa jedhamee biyyatti deebinee ofiifuu achi keessatti dalaguudhaaf aanjan hin jiru jechuudha. Akkuma amma uumame kana jarri keenya kan nu yaame warri biltsiginnaa kunis hiree dalaguudhaa nama silaa achi keessa jiru kennuu dhabuun hin ture jechuudha. Nama dhaabota keessa jiru dhaabni maqaa shaneetiin deemus ta'ee dhaabni maqaa adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoometiin deemus ta'ee dhaabni maqaa KFO'tiin deemus ta'ee kan Kamaalillee dursus ta'ee achi keessa jiraatanii dalaguu fi uummata keessa gaseenanii dalaguuf hireen arganne kan ofiifuu dalaguu hireen arganne immoo saboota biraa hiraasuudhaaf aanjane kana malee fedhii guddaatu ture hawwii guddaatu ture saboota hedduu garaagaraa waliin hariiroo bareedaa uummachuu fi waliin akka nama tokkootitti ijaaramne warra silaa cunqursaa kana ofirraa bakka itti gochuudha kan jedhu suni hawwii fi fedhiin guddaan hin jira sagantaatitti illee sagantaa keenya irratti ifatti barreeffamee kaa'amee jira jechuudha. Hayyee barakaa argadha isinumti kaasnaan itti seenuu barbaade amma maqaa adda bilisummaa Oromootiin takkaammoo warrummaan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qobsaa'ota hangafa warri turanii biyya keessa xiqqaatu jaarmiyaa 3-4 warra ODF dabalaati jijjiiranii ka Shanee jedhamu ka Jaal Daawudiin hoogganamu kan ABO tokkoome kanneen amma namni hedduun isaanii umriinis achi ka fagaate yeroon gahee jedhanii ka yaadan lakkisaa wanni kun gargar facaaneen ta'u jaarmiyaan kun ajjeesuurraa walitti deebinee dhaloota biratti dhaloota haaraa dhaalchisnee jaarmiyaa tokko dhiisnee haboo qannu ka jedhu yaadan jettanii yaaddu. Ammatti wanni yaaduun jiru ala kana yeroo turanitti wal gaafanneet illee turre walitti dhufneet illee haasofneet turre warreen silaa duraan hoogganoota keenya jenneen of duratti ilaallu warra akka Jaal Leencoo Lataa warra akka Jaal Diimaa as Siwiidin keessatti qunnamnee waliin haasofnee walitti deebi'uu qabnaa deebifnee ijaaramuu qabnaa dhaaba keenya akkanatti facaasuu hin qabnu kanaaf walitti haa deebinuu jennee waliin haasofnee yeroo dheeraa haasawa irratti walii gallee fixannee eega jennee keessattuu adda bilisummaa Oromoo tokkoometii fi jarri yeroo san kaafaa wannoo
maqaa dhaaba tokko ODF ijaarratanii turan. ODF Jarrillee bakka bu'aa godhanii kama keenyas bakka bu'aan godhamee dubbannee waliigallee eega fixannee waan silaa itti waliigalle san hojiitti hiikuu dhabuun hin ture. Baatirii dhumaa jiran se'a. Ayyee homaa miti. Baatirii jedha. Dhumaa jira yaa. Fixanna jennee waan haasofneef hin fixanna jenne san osoo hin fixatin booda isaan warra Amaaraatti waliin akkasitti hafee amma immoo eega biyyatti deebi'anii wanta san deebisanii ijaaran kan jedhu hin qabu. Amma hundinuu manguddoomee sooramee namummoo mataadhaan dorgomee keessa illee gariin hirmaataa jira. Jiruma mataa ofii gaggeessuu yoo ta'e malee dhaaba adda bilisummaa Oromoo deebisanii walitti fidanii akkasitti dhalootatti kennanii kan jedhu jiru. Silaa hawwiin keenya fedhiin keenya akkasi akki ta'uu qabullee dhugaan san ture silaa hoo ofii dadhabnellee dhaaba bakka tokkotti deebifnee dhaloota haaraatti dabarsinee akkasitti deebifnee akka silaa baay'ee gaddisiisaa akkas ta'uun isaa. Ayyee jaalabbaa biyyaa egaa yeroo dheeraa marraa 4 moo marraa 5 walitti deddeebinee seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture. Hamma yaadattan maraa qulqullummaadhaan haqiiqaan nu waliin qoddatu keessanii maqaa hordoftoota podcast Ilma Oromaatiin irra deebiin guddaan isin galateeffadha. Baga jiraattanii illee nu gammachiistanii waan irraa hafe bubbulee waan yaadattanii yoo jiraate illee walitti deebinetti idaana. Kanaaf egaa hadhaaf hordoftoota keenya sagantaa keenya kanaan xumurraa ayyee jiraadha. Hayyee hordoftoota podcast Ilma Oromoo akka hirreete jaalabbaa biyyaa waliin sababa teeknikaatiin adda walirraa cinnee ammoo waan irraa dhagahuu maraa dhageenya jirra. Egaa irruma deebi'eetan jaalabbaa biyyaa roobaa qulqullummaadhaan seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamaa ture. Hamma ofii waliin turan irraa kaasanii hamma zabana dhiyoo kanatti waan jiru hunda nuun qoddachuu isaaniif seenaaf dhiisuu isaaniitiif irra deebi'een guddoo isaan galateeffadha. Isinis egaa sagantaa dheertuu qophii garaagaraatiin dabarsaa turre mara isaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti nu waliin turtanii caqasuu keessaniif guddoon isin galateeffadha. Waltajjiirra caqastan mara irratti immoo yaada waan itti dabaltan gaaffii qabdan illee dhiyeessuu hin dagatinaa. Namoota waan kana dhagahuu malan seenaa kana illee argachuu qaban jettanii yaaddaniifis please walii daddabarsaa waliif dhaamaa namoonni kan biraallee seenaa adda bilisummaa Oromoo takkaa immoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa bifa garaagaraatiin gaggeeffamaa ture. Kan of biraa qaban kan keessaa qooda fudhataa turan qabsaa'ota gameessi. Bakka jiran irraa barbaannee dubbisuuf fedhii qabna. Nutti dhaamaa, nu barbaadaa, wal nu barsiisaa jechuun barbaadaa kanumaan egaa sagantaa dheertuu sana xumuraa. Isinis egaa tuunnifatiin torbanii waan kana caqasuu daawwatuu keessaniif guddoo galatoomaa. Nagaan nu jiraadha. Bye bye.